والصاحب بالجنب إيه والجار الجنوب جئت ربي سبحانه وتعالى دبتا كافرة إيه كان أولا كان كجراتو تولت أولو جيتشو ربي سبحانه وتعالى تولت أولا نجي نما أمنتا برادا قبو بلا سان ياتشيسون لبما سادا غافتشون yoo inni isa qarqaaruun rakkina isaa bira dhaabbachuun rakkoo keessaa isa baasuun kun amantii islaamummaatu itti majecha si galtee nama miti nama nagaa wajji jiraachuu jiru nama amantaa biraadhaa qabu nama miti sareeyyuu nyaachisuu islaamummaatu itti majecha adurree nyaachisuu islaamummaa itti majecha waan hunda sira nama amantaa biraa qabu wajjin jiraachuu islaamummaa itti majecha rabbiin subhaanahu wa ta'aala suuraa luqmaan irratti هذا باباك إنك أمنتي برادة قبن يو إسان أمنتي برادة قبن إشين جر إمالي وصاحبهما في الدنيا معروفة وان الدنيا كيسة تأتي أكا سلابيك أكا آداتي توجين بريتي وجين جراد رب سبحانه وتعالى وأمنا ما من تبرك أبو أجيسا جراد لفا بليس أنجلني قرآن لا أكا سلامي نقا وجي جراد نياتشيس أوباس تولت تقول هذا فباك إنك أمنتي برادة لوك أباتا تولت تقول جراد وجر تمام Quraanni sarahatan dubbate sakan waan nuti fedha keenya itti goonu dhaami yoo ollaa sii ta'an ollaa kan keedha tola itti oolii jedhe amantaa biraa qabaate ollaa kan kee ta'e tola itti oolii jedhe dabalataan ammas ammoo yoo isaan dhibaman dhibamaa gaafachuu wajjin nagadachuu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa du'an qabdii kennaniitiin qabdiin isaaniidha yahudaa bira jirti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yahudaa wajjin walitti dalagachaa ture wajjin jiraachaa turan biyya takka keessa jiraatan takkaa yahudota ati yahudaadha jedhanii nam tokkoon ajjeefne isaantu warra isaanii lola banii wajji wal lolan malee jechuudha. Isin galtee kanaafuu lola islaamummaa keessatti nagaa wajji jiraachuun wajjin waan hawaasummaa kana waan biyyaadha haasa'uun waan silaa gaarii isin galtee waan gaarii ta'e wajjin hojjechuun nama amantaa biraa qabu wajjin islaamummaan nu dhoowwin. Garuu walla lola banii warra isin ajjeefnaa jiru warra biyyaa isin baafnaa jiru ammoo kaakasisan ofirraa qabaa nuun jedhe jechuudha. Jalaadhee isaan hin jenne islaamummaa ofirraa qabaa dhoowwaa jedhe yoo isaan nagaa wajjin jiraatan ammoo wanjanahu lisalmi fajnah lahaa watawakkal ala Allah suuraa 8 jira kun yoo isaan gara nagaatti dabaniitiin jedhan atillee nagaatti dabiitii wajjin jiraadhu rabbi kan kee irratti hirkadhu homaa rakkisuu jedha tamaam akkasiidha jechuu kooti kuni akkaataa wajjin jireenyaati waan inni jedhe san irratti ibsuu fi barbaade akkasiidha islaamummaan akkasiidha kuni waan hammeenyaati miti isin jechuu barbaadeet kun islaamummaa wallahi amantii islaamummaati olitti waan nageenyaa labsu addunyaa kanarratti wallahi arguu hin danda'u hatta kiristaanni afaaniin wannaa labsu jechuudha afaaniin nagaa labsu amma addunyaa irratti kiristaanatu labsa yesuus nagaadha yesuus akkanadha jedha laakiin hujii irratti biyyoota muslimaa dhaabar waggaa 1400 biyyoota muslimni bulchaa turan keessa haga ammaadha kiristaani jira nagaan beeti kiristaani haga ammaadha jira osoo hin diigamin jechuudha biyyoota kiristaani bulchan keessa Itoophiyaa keessatti Aksuum ilaala haga ammaadha masjiidni ittiin ijaaramu jedhee azaan gochuu jira haga sa'aatii kana jechuudha Aksuum Itoophiyaadha lammiin Itoophiyaa akka masjiida ijaaran jedhani lafa isaaniiti miti lafa muslimaadha ufii keenya binnee ukumaa keenya lafa kiyya irratti masjiida ijaaradhaa jedhan lakkiin ijaarattanii biyya kana keessatti لكن بيا مسلمة كيست فلسطين إلا لا مسلمة بلشاتوري وقاكم تكوب دبافور كريستانا جمع كيسجر جبس إلا لا مسلمة بلشاتوري وقاكم تكوب دبافور كريستانا جمع كيسجر سوريا لا مسلمة بلشاتوري وقاكم تكوب دبافور هجمع كريستانا كيسجر عراق إلا لا مسلمة بلشاتوري وقاكم تكوب دبافور هجمع كريستانا كيسجر أما سموا أزدبياتي لبنان لا ليبانوس كجد أنين حاجة ما كساتي كنا كريستاني كيسجر مسلمة بوجاتو أردن يوكان جوردان كيسنجت تاني لا كريستاني حاجة ما كيسجر حاجة ساتي كنا جتشون ليبيا بيوتا الدنيا كبيوتا مسلم بوجوكان قودو كيستي مسلمة في كريستاني اللي مرقا والكتاتين نمني كيسجر هذا مسلمة يمني لا يهودون حاجة ساتي كنا كيسجر حاجة ساتي كنا بيكيا جدني كيسجر لكن بيا كريستاني بوجوكيستو بيا كريستاني بوجوكيست اصلا نما مسلماتيف وان تو قيامات انتور ساتي كريستا حتى ايثيوبيا كيست ساتي كريستانوم من ايثيوبيان بولات انتورتي ساتي ايثيوبيا دان كريستانوم من بولات انتورتي زمان اصيوتاتي في چدورله يرو سنتي مسلمني چرا جراچو يو بيا كيس جراچو دام چرا مسلمه تئتين حفوره بافچو قباچاتي انتور بقچا تورن اجيسا تورن ركيسا تورن تمام يرو جرقباتين مسجد فين كيس تجارمه
برا طالياني كيس زمن طالياني لا طالياني ارغا رفت جارمي مسجد انوار مالي بس مسجد توكو تشاك جارتان إيسان توري بيت كريستانا قف مسلمة برم سنة يمن warri barate maqaa isaanii jijjiiratanii baratan warri barate zamana san keessa maqaa ofiidhaa kana kabbadaa godhanii xurunee jedhanii yookaan ammoo kabbadechi jettee maqaa jijjiiratee namni barate namni gaafsan barate jechuudha. Baay'ee rakkisaa tura musliimtota jechuudha. Biyyoota Awurooppaa kana keessatti biyyoota garaagaraa amma zamana kana eega amantii gadhiifteen booda xiqqoo ishee namummaa itti dhagaamee wayyaa qabaatte malee Awurooppaa keessatti musliimni jiraachaa hin turre. Musliimni jiraachaatiin hin turre. Sinigaltee hatta musliimtota gaafsan jedhan fakkeenyaaf amma warra hindoota didiimoo kan jedhanii kan Ameerikaa jalqaba warra lafaa jechuudha warri biyyaadha warri hundee lafa san qaban warri Ameerikaadha hundeen isaaniidha warra hindoota didiimoo musliimtota turan. Warri Ingiliiz amma warri amma achitti gale kun Ingiliiz irraa itti galeetiin akka lafa kana fudhate. Lafa musliimaata Ameerikaan turte. Kan eenyullee mormu. Hindoota didiimoo jedhanii namni kamuu laaluu danda'a jechuudha. Warra biyya lafaadha warra duriidha jechuudha. Warra lafa sanirra qubachaa turan. Musliimtota turan. Laakiin ammoo warra Ingiliiz dhufaniiti weeraranii uummata san balleessanii lafarraa eegasanii qabate. Kan namni qulqulluudha namni seenaa qajeelcheetiin qorate hin beeka kana. Eenyullee beeka isa kana amma waan zamana kana keessa waan nama dhibuudhaa miti. Sinigaltee seenaa keessatti isiniin jechuu barbaadeetti waliigalatti akka kiristaanonni jedhan kana akka islaamummaa wallahi akka islaamummaa amantiin tokko dachee kanarra jiru. Kana gahan jiraan nagaatti nama yaamu. Laakiin ammoo walitti lallaaqamatti yaamu malee. Walitti lallaaqamatti yaamu islaamummaa. Amantiin kan keedhaa kabaja. Amantii koonaa kabaji nagaa hojii jiraan dachee kanarratti. Dirqamaan kootu islaamummaa qabadhu isiniin jedhu islaamummaa. Ummata kana dirqamaan akka amma asi'oon dalagan takka taarika islaamaa keessa giddiidhaan koottaati islaamummaa qabadhaa jedham tokko ajjeefamee jiru. Sinigaltee khalaas kanuma. Islaamummaa keessatti laa ikraaha fiddiin amantaa keessa nama dirquun hin jirtu. Fedhu feetuun qabatta yoo fedhuu baatte nagaa na wajjin jiraadhu. Nagaa na wajjin jiraadhu. Biyya keenya keessattu biyya an qabadhe keessattu nagaa wajjin jiraadhu. Biyya ani ijaare keessatti nagaa na wajjin jiraadhu. Isa kanaadha kan muslimtoonni itti yaaman. Garuu ammoo warri faallaadha ammoo dhufeetiin islaamummaa akka waan amantii lolaa wayii fakkeessuudhaaf yaada. La islaamummaan amantii lolaatii miti. Amantii dhiirummaati. Amantii jagnummaati. Amantii madaalawaadha malee amantii lolaan dhufeedhaan tasuma taatee amantii lolaan dhufeedhaan. Islaamummaan taarika isaa keessatti lolaanii miti kan babal'ate karaa naggaadeetiin irra caalatti. Oromoo eenyutu giddiidhaan qabee islaamummaa qabsiisee jamaa. Lola kamtu Oromoo qabsiisesa? Oromoon lolaan beekama, loluudhaan beekama. Eenyutu Oromoo islaamummaa qabsiisa? Oromoo akkana jirtan. Eenyutu ummata Itoophiyaa kana lola kamtu islaamummaa qabsiise ummata kana? Inumaa warra kiristaana ta'etu giddiidhaan kiristaana ta'e malee